السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو الرفتوتا الرفتوتا كو بيجي رشاد زينو نجا كيسني بقرر كيسني سنين جدا. جل كبرتي بيجين كون اللي هاريا دوغون غورو يوكبات اللي دي فمو قدان سنين جدا نجا بيسا فولدرت اللي كاني كان جالت اللي وانا بيكو تقرأ كان سنبرسيسو سنين جدا جزاك الله خيراني. يوتيوبك يلي سبسكرايب لايك كنا بوتاني سنين جرب بولي وانكيا أرونا قبضي سنين دفع حقوا أفريتو كدان سنين جدا إن شاء الله بإذن الله ربنا غرغاري حال شريعة سوا اتمال لك أنياتو أفراج أفنو كلام فأما اللي دعائي يوغو بالبلا وغانا ما في بالبلو يوغان وغانا ما في نمينو دول وغانا ما في بالبلو دعائي رتيدة تاموسانا yoo feene karratti hidhannu takkin immoo yoo irraa cufuu feene inni sadaffaan immoo lakkoofsa iqaamaa ID beekuudhaaf yookaan baruudhaaf namni ka barbaadan jechuudha. Iqaamaa ID raqama diijitii hanga 10 sanii sana baruudhaaf yoo feetan akka itti ilaaltanu. Inni kaarfaffaa immoo Saawudii keessaa haala ittiin kaardii erginuu jechuudha. Kaardii bitaaqaa haala ittiin raqama biraa irratti zeenii irratti illee yookaan shari'aadhuma sawaa irratti STC irratti haala ittiin erginu ilaalla. Hanga xumura qophii kiyyaatti na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kaardii mana miiseejii keessa galchuudha. Jawaalli miiseejii hin qabne hin jiru. Kunoo miiseejiin isa kana achirra hoggaa gallee jenneen gubbaa kanarratti enter respects jedhu kanarratti 900 barreessitu. 900 barreessitanii kan maallaqa nyaatu jechuudha irraa cufuudhaafi afwani kan maallaqa nyaatu irraa cufuudhaafi gubbaa kanarratti enter message bakka jiru kanarratti gara gadi irratti gad dabarsitanii barreessitan qubee barreessitanii shari'aan keessa yoo tokkoffaa keessa jiraate yoo lammaffaa keessa jiraates okeetti gootanii akkasitti isinii naannessaa jechaadha. Kanaan ofirraa cufneerraa jechuudha. Shari'aa sawaa maallaqa nyaatu kunoo miseejiilee naa deebiseeraa jechaadha. Inni lammaffaa inni itti aanu immoo haala ittiin du'aayii ofirraa cufnu. Du'aayii haala ittiin ofirraa cufnu waliin ilaallaa jechuudha. Haalli nuti du'aa ittiin immoo ofirraa cufnu yooniif hidhachuu feene gara gadii kanatti 16 barreessina. Gubbaa kanarratti immoo 900 barreessina jechaadha. Yooniif hidhachuu feene. Yooniif immoo hidhachuun feene yoo hidhachuu feetan 16 barreessitan. Yoo immoo hidhachuun feene gara gadii kanarratti 16 17 barreessitanii gara gadiitti gubbaa irratti immoo 900 barreessitanii kanaan ofirraa hiitanii jechuudha. Yoo hidhachuu feetan 16 900 itti ergitanii. Yoo immoo irraa hiikuu feetan 17 900 itti ergitanii jechuudha. Kana kanaan geessifnee obboleewwan kiyyaa akkasiniif galuu abdiin qaba inshaallah. Inni sadaffaan immoo akkaataa itti iqaamaa ID akkaataa itti beekuu dandeenya. Gubbaa kanarratti ammas akkuma san deebitanii 900 barreessitanii. 900 barreessitanii enter message gara gadii irratti immoo 9 8 8 barreessitanii. 8 gizee si'a lama jechuudha. 9 9 8 8 barreessitanii ammallee itti ergitanii jechuudha. Yoo beekuu feetanii kanadha. Inshaallah. Inni sadaffaan immoo obboleewwan kiyyaa arfaffaan immoo akkaataa itti lakkoofsa arabii ammallee yoonii fi ingiliffa irraa qabaattanii akkaataa itti arabiitti deebifattan kan ammoo ilaallaa jechaadha. Afaan arabii irraa gara ingiliffaatti abbaa deeffachuu feetanii fi sana immoo akkam gootanii asumatti deebin ammas manuma miseejii keessaa hin baanuu jechaadha. 900 barreessinaas gubbaa irratti enter message gara gadii kanarratti 13 9 duwwaa barreessinaa jechaadha. Akkasitti afaan arabii irraa gara ingiliffaatti deeffachuu dandeenya.
obboleewwan kiyya peejii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa tura. Peejii lammaffaa sagantaa lammaffaa irratti immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhu akkaataa raqamaa yeroo Itoophiyaa dawwallu irratti hidhannu sawa. Ammallee shari'aa zeenii maallaqa nyaatu akka itti ofirraa cufnu du'aa sanallee akkaataa itti ofirraa cufnu kanallee waliin ilaallaa isiniin jedha. Haga qophii biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hedduu tokkoon isin jaalladha. Hedduu tokkoon isiniin jedha. Peejii kiyyallee akka laayik sabskiraayib akkanaa gootanii kabajaaf jaalala isiniin gaafadha isiniin jedha obboleewwan kiyya.